godina Gujii ana Gorodola ganda Adaadii waraanni bilisummaa Oromoo ummata Oromoo yeroo barsiisu qurxummichi akkasiin galaanicha keessa akkasittiin yeroo bashannanu argaa jirra. Fulaa humni nyaaphaa kaleessa naannoon kun Adaadii jedhama. Adaadii jechuun buufata kaambii yeroo dheeraadhaaf ummata Oromoo wareegama kaffalchiisaa ture jechuudha. Kana fakkaata uummanni Oromoo simannaa yookaan jaalalaaf kabajanni waraana bilisummaa Oromootiif qabu kana fakkaataa jechuudha. Kana uummanni Oromoo yeroo inni bilisummaatiif hirmaannaa guddaa gochaa jiru kana keessatti namoonni kamiyyuu bakka jirtanitti akka jirtanitti qabsoo kana cina akka dhaabbattaniif viidiyoo kana akkas ilaaltan isiniif waraabe jechuudha. Kanaaf jaalalaa fi tokkummaa waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo gidduu jiru akka kanatti namatti tolaa jechuudha. godina Gujii ana Gorodola ganda Adaadii waraanni bilisummaa Oromoo ummata Oromoo yeroo barsiisu qurxummichi akkasiin galaanicha keessa akkasittiin yeroo bashannanu argaa jirra. Fulaa humni nyaaphaa kaleessa naannoon kun Adaadii jedhama. Adaadii jechuun buufata kaambii yeroo dheeraadhaaf ummata Oromoo wareegama kaffalchiisaa ture jechuudha. Kana fakkaata uummanni Oromoo simannaa yookaan jaalalaaf kabajanni waraana bilisummaa Oromootiif qabu kana fakkaataa jechuudha. Kana uummanni Oromoo yeroo inni bilisummaatiif hirmaannaa guddaa gochaa jiru kana keessatti namoonni kamiyyuu bakka jirtanitti akka jirtanitti qabsoo kana cina akka dhaabbattaniif viidiyoo kana akkas ilaaltan isiniif waraabe jechuudha. Kanaaf jaalalaa fi tokkummaa waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo gidduu jiru akka kanatti namatti tolaa jechuudha.